Nagaa fi jaalalli lafa jirsanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya odeessa keenya galgala kanaa oduu gaddaatiin jalqabna. Atileetii fi taphataa kubbaa miilaa biyyoolessa Itoophiyaa kan ture Efreem gara gooftaa adeemetu jira. Jalqaba irratti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Lammata irratti daawwattoota keenya raajummaan isaanii lafa kan hin buune lubni Afrikaa bal'inaa sarkaa raajummaan isaanii ifatti raawwatametu jira. Itiyoophiyaan albuuda lafa keessaa qabdu boba'aatiin alatti jechuudha. Kan amma mootummaa naannoo Amaaraa keessatti argame qofti waggaa 200f uummata Itiyoophiyaa kana booda jiraachisuu danda'a jedhametu jira. Kana malees boba'aan jechuudha. Tarkaanfii kophee tiriliyoona 7 ol ta'u Somaalee keessatti argametu jira. Raajummaa lubii Afrikaa bal'inaa sarkaa waggaa 20 dura dubbatan hojiitti kamaa jira jechuudha. Bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Xumura qophii keenya irratti daawwattoota keenya faarfataa Efreem Maalamuu guyyaa gaa'ela isaa fi miizeewwan yookaan waa'ellan isaa beeksiseetu jira. Kanallee xumura qophii keenya irratti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan ammoo like share gochuudhaan akkasuma yaada keessan komentii irratti nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan baasiniin jecha kallattiidhaan gara odeessa keenya jalqabaatti wal wajjiin hadabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalalli nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalalli nufaa deebi'uu. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Oduu keenya irraa oduu gaddaatiin jalqabna. Taphataa kubbaa miilaa kan turee fi biyya keenya Itoophiyaaf kilaba biyyaalessaa bakka bu'ee taphataa kan ture Efreem Haayiluu boqochuun isaa dhagahameera. Fiigicha meetira dheeraatiin dorgomaa kan turee fi xumura irrattis taphataa kubbaa miilaa Itoophiyaa ta'uudhaan kilaba biyyaalessa Itoophiyaa keenyaaf dorgomaa kan ture Efreem Haayiluu dhalatanii waggaa 55ffaa isaaniitiin guyyaa kaleessaa biyya lafaarraa sokkanii jiru. Sirni geggeessaa isaanis guyyaa har'aa raawwatameetu jira. Maatii isaaniif, hiriyoottan isaanii akkasuma jaallattoota isaaniitiif jajjabina guddaa hawwina. Odeessa keenya faarfataa Efreem Maalamuu wajjin wal qabatutti utuun darbin dura raajummaa luba Afrikaa bal'inaa sarkaa ifatti dubbatan ifatti raawwatameetu jira. Nu illee oduu gammachiisaa kana bagaa gammaddan isiniin jechaa isin biraan geenya. Raajiin mandaratti dhalate keessatti hin kabajamuu jedhama. Yesus Kiristoos irraas kan nuyi arginu kanumadha. Haa ta'utii namni Waaqayyo Afrikaadhaaf kaasee lubii Afrikaa bal'inaa sarkaa ergaan isaan waggaa 20 dura nuuf barreessan raawwatamuu isaa gurra keenyaan dhagahaa jirra. Maarree lubni Afrikaa lubni bal'inaa sarkaa waggaa 20 dura Itiyoophiyaan albuudawwan garaagaraa akka badhaatu taatee fi macaafa bara ol kaafamuu Itoophiyaa jedhu keessattis caafanii akka turan ni yaadatama. Odeeffannoo guyyaa kaleessaa ministeera albuudaa Itiyoophiyaa Taakkalee Uumaatiin baheen Itiyoophiyaan boba'aa tarkaanfii miila tiriliyoona 7 ol lafa keessaa gadi dheeratu akka qabdu beeksisanii jiru. Kana malees albuudni Itiyoophiyaan qabdu kanneen akka warqee, daayimandii, sibiilota garaa garaa kutaa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti argaman
Itoophiyaa waggaa 200 oliif jiraachisuu danda'an lafa keessatti argamuun isaanii beekameera. Qorannoon beekun akka agarsiisutti boba'aan tarkaanfii kophee tiriliyoona 7 ol ta'e kun Somaalee keessatti qofaa kan argamu yoo ta'u, akkasumas albuudonni waggaa 200 Itoophiyaa jiraachisuu danda'u jedhamanis qorannoo ammaa kanaan kutaa bulchiinsaa naannoo Amaaraa keessatti argamuun isaanii ifoomeera. Taakkalee Uumaa akka dubbatanitti kanaan dura wayita qorannoo taasifnu qorattoonni dhufanii qoratan qabeenya boba'aa fi albuuda biyyattiin qabdu hagam akka ta'e kan isaan dhoksan akka ta'ee fi amma garuu qabiyyeen waliigalaa biyyattii baay'ee olaanaa biyya uumaan kennaa albuudaa lafa keessaan baay'ee badhaate akka taates barreetu jirra jedhaniiru. Akka waliigalaatti qorannoo taasifamuun Itoophiyaan qabeenya albuudaa fi boba'aa qabdu Afrikaa irraa sadarkaa 1-5 gidduu seenuu ni dandeessisas jedhanitu jiru. Kana boodas kallattiidhaan albuudota kana hojiin baasuu jalqabsiisuus ni jalqabamaa jedhaniiru. Marree lubi bal'inaa sarkaa waa'ee albuudaa fi boba'aa Itoophiyaan qabdu kana ilaalchisanii waggaa 20 dura bakka albuudonni kunneen itti argaman dabalatee yeroo dubbatan akkas jedhan wal wajjin daawwannee walitti adeemnu. ሰዎች ወደ ልማት ይገባሉ። አንድ ነገር ልንገር፣ ምድራችን በማዕድን የበለጸገች ሰሜን ሸዋ፣ ሰሜን ወሎ፣ አፋር፣ ጉጂ፣ ቦረና፣ ባሌ 18 አይነት ማዕድኖች አሉ። ያልተነኩ 18 አይነት ወርቅ ብቻ ነው ሰው ሲያወጣ የነበረው። 18ቱ ገና አልተነኩም። ትግራይ፣ ሲዳሞ፣ ወለጋ ከ20 በላይ ማዕድኖች አሉ። ይሄ አልተነካም። ነዳጅ አለ፣ አልተነካም። ሰዎች አሁን አይናቸው ሲገለጥ ነገሮችን ትተው ወደ ስራ ሲመለሱ እነዚህ ነገር ይከፋፈታሉ። ኢንቨስተሮች ይመጣሉ፣ የኛዎቹ ኢንቨስተር ይሆናሉ፣ ስራም ይስፋፋል፣ እድገትም ይመጣል። ያንን ችግር እንረሳለን። መለያየትን፣ ዘረኝነትን፣ ወገናዊነትን እየረሳን እየተባበርን መኖር እንጀምራለን። ይሄ እንግዲህ ከጥቂት ወራት በኋላ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ለመስራት ተዘጋጅቷል። ሰው ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሊሰበር ይችላል። ሁሉ ጊዜ የሚጸልይ ክርስቲያን ከኖረ ጊዜን ማስተካከል ይችላል። ሁሉ ጊዜ የሚያወራ ክርስቲያን ከሆነ ከወሬው የተነሳ ከጭቅጭቁ የተነሳ ጊዜው ይራዘማል። ጊዜው ይራዘማል እንጂ እግዚአብሔር የጀመረውን ሊፈጽም ግድ ነው። እኔ አሁን ምኑንም ሳልጠብቅ ያንን መልካም ጊዜ ጠብቃለሁ። ስለዚህ 5ቱ ነገር ላይ ቁምና አለኝ እግዚአብሔር። 5ቱ ችግር ላይ ቁምና ይህንን አውጅ አለኝ። ኢሳይያስ 60 ማወጅ ጀመርኩ። ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር በርቶልሻልና ተነሺ አብሪ ካለ በኋላ ከውሃ ያለው በረከት ወደ አንተ ይመጣል። ልጆችሽ ይመጣሉ። ሴቶች ልጆችሽን በጫንቃ ተሸክመው ይመጣሉ። ታላላቆችም መጥተው ይሰግዱልሻል። የባህር በረከት ያንቺ ይሆናል። በሮችሽ የተከፈቱ ይሆናሉ። ሀብት በረከት ይመጣል። እሱን ኢሳይያስ 60 እንዲያነቡ ለሰዎች እነግራለሁ። ኢሳይያስ 60 ይሄ ለኢትዮጵያ የተሰጠ መልእክት ነው። ጽዮን የሚለውን ኢትዮጵያ ይበሉ፣ ኢየሩሳሌም የሚለውን አዲስ አበባ ይበሉና ያንብቡ፣ መልስ ያገኛሉ። የከፍታ ላይ አሁን ያለንበት ጊዜ የችግርና የሽግግር ጊዜ እንደሆነ አዘብጅ ያለው መጽሐፉም አለው ይናገራል። በሌላ አንጻር ደግሞ ወደ 7 ወር
በፊት ስለ ኢትዮጵያ ጠቅላላውን ስጸልይ ነበር። 5 ችግሮች በኢትዮጵያ ላይ እንዳሉ ነገረኝ። 5 ችግሮች አስቸጋሪ ነገሮች እንደሆኑ፣ አንደኛው ችግር የአባይ ጉዳይ፣ የግብፅ የሱዳንና የአባይ፣ ሁለተኛው የኮሮና፣ ሶስተኛው የአንበጣ፣ አራተኛው የፖለቲካ፣ አምስተኛው የኢኮኖሚ ድቀት ነው። ታዲያ እነዚህ እንዴት ቀርተው ወደ ተሻለ እንሻገራለን ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር መንደጋገር ቀጠልኩኝ። እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ምንድን ነው? አባይ ራሱ በራሱ ሌላው ሳይመጣ አሸንፈዋል። የሚመጣውንም ያሸንፋል፣ ሶስተኛውንም ያሸንፋል አለኝ። በአባይ ላይ ደግሞ ጦርነት አይመጣም፣ የአፍ ጦርነት እንጂ አለኝ። ጦርነት አይመጣም፣ ቢመጡም ደግሞ የሚሸነፉ ናቸው። ስለዚህ አባይ ያሸንፈዋል። ኮሮና ህዝቡ ሲረጋጋና ራሱን ሲያውቅ መጠንቀቅን ሲያውቅ ይጠፋል። አንበጣ ኦልሬዲ ከሐረር አካባቢና ከትግራይ ከሰሜን አካባቢ ጠፍቷል። አራተኛ ፖለቲካ ነው። እሱ ደግሞ ምድሩን በሙሉ ያጠቃልላል። እሱም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ምናልባት ምርጫ በኋላ ይረጋጋል። አምስተኛ የኢኮኖሚ ድቀት ነው። የኢኮኖሚን ድቀት የሚያነሱት ደግሞ ነገርንና ወሬን ማውራትን ማጋባትን ትተው ሰዎች ወደ ስራ ሲሰማሩ ነው። ወደ ስራ ሲሰማሩ ክርስቲያን የሆኑ ሲጸልዩ፣ እስላሙ ወደ አምላኩ ሲጮህ እግዚአብሔር የምህረት ጊዜን ያመጣል እና ሽግግሩ ይመጣል ማለት ነው። ከሽግግሩ በፊት ግን አሁንም ውጥረት አለ። ውጥረት ደግሞ በሁሉም ቦታ ነው። ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን እና ምስራቅ ላይ ኃይለኛ ችግር አለ። ይህንን የሚፈታ የሰው ዕውቀትና ችሎታ አይደለም፣ እግዚአብሔር ያረጋጋል። የጥላቻ የጦርነት የአለመግባባት ጊዜ የሚያበቃበት ጊዜ ቅርብ ነው። Odeessa keenya xumuraatiin daawwattoota keenya faarfataa Efreem Malamuu guyyaa gaa'ela isaa fi waa'ellan isaa beeksiseetu jira. Faarfataa Efreem Malamuu ji'oota muraasaan dura ture riyaasaa biyya Jarman jiraattu sarpiraayis taasisuun qubeellaa kan itti hidhate. Ergasiis ji'oota muraasaaf hafuura dhuffatee guyyoota muraasaan dura yoom akka gaa'ela dhaabbatus beeksiseetu jira. Kanaanis fulbaana dhufuu 2015 jechuudha gaafa guyyaa 8 akka gaa'elaa godhatu fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseetu jira. Dabalataanis hiriyoottan isaa waa'ellan isaaf ta'anis suuraa isaanii maxxanseetu jira. Ittiin isinaa ga'uu ittiin jenna. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi wayitaawwan galgala kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenyaaf haaraa kan taatan yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaattis kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatinaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan ammoo like share gochuudhaan yaada keessan komentii irratti nu qoodaa isiniin jecha saatota muraasaa booddee odeessa kiristiyaanummaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.